Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii maatii Astaayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin geessichaa irra viidiyoo gabaabaa bareedaa ta'e tokko bara 2023 kanatti YouTube chaanaalii banattanii ittiin hojjechuudhaaf karaalee isin barbaachisu guutuu isaa karaa sirrii ta'een maal guuttannee akka banachuu qabnuu fi siistemuma iimeelii tokkotti fayyadamuudhaan chaanaalota baay'ee banachuu dandeenya kan jedhudha. Egaa barnoota YouTuberoota hundaaf akka malee barbaachisaa ta'e tokkodha. Kun na daawwadhaa hallattumaan jecha namoonni warri Astaayituu subscribing godhin chaanaalii keenya Astaayituu beektaniituma yoo itti barreessitan kallattumaan tokkoffaa irratti isin dhufa kanatti Astaayituu subscribe yeroo hunda akka viidiyoon keenya isin bira ga'uuf all notification irra godhadhaa jecha kallattumaan gama viidiyichaatti seenna. Egaa chaanaalii keenya jira wantoonni isin argachuu dandeessan viidiyoolee garagaraa viidiyoolee akka malee babbareedoo kan barnoota YouTubeetiin wal qabatan akkasumas meenteenaansii kompiitaraa fi piriintaraa dabalatee yeroodhaa yerootti wantoota haaraa addunyaa kanarratti gama teekinooloojiitiin dhufanis ni argattan jecha kallattumaan gara viidiyichaatti seenna. Egaa jalqaba namni tokko YouTube chaanaalii tokko banatee hojii erga seenuudhaaf wantoota maal guuttachuu qabu iimeelii qabaachuun dirqama. Iimeelii qabaattee iimeelii tokkoon chaanaalota baay'ee banachuu ni dandeessa. Iimeelii san banachuudhaaf siistemni itti fayyadamuu qabdu akkamitti akka iimeelii banattu. Egaa kallattumaan iimeelii irra erga seenteen boodatti for yourself fi jira foormii kana si dhufa. Erga foormii kana si dhufteen booda karuma salphaatiin first name last name jeeti iimeelii jee qaba. Akkamitti akka kana guuttachuu qabnuun karaa salphaa ta'e tokkoon isin garsiisa. Egaa kallattumaan foormicha irra dhaqxee create your Google account jira. Brand YouTube chaanaalii banachuudhaaf iimeelii kana qabaachuun dirqama barbaachisaa. Amma fakkeenyaaf asitti first name irratti Asfaa ergaan jeen boodatti last name irratti Shaul jee guuteetiin jira. User name irratti wanni ittiin seentu guuttachuu qabda. Erga kanatti itti barreessiteen booda maal goota username fi passwording strong ta'uu qaba. Passwordii namni haaksi jalaa godhuu hin dandeenye. Passwordii yoo hangam xiqqaa ta'e qubee fi lakkoofsa wal makitee akka namni si jalaan hannetti erga hanga 8 xumurteen boodatti iimeeliin kee strong ta'uu qaba. Next jetteetuma kallattumaan gara bilbilaatti si fidaa. Bilbila your phone number verified YouTube chaanaalii ta'e tokko banachuudhaaf dirqama bilbila qabaachuu qabda. Duwwaa 9 jettee erga taniitiin booda verificationii achirra si ergaa. Achiin booda iimeelii banattee jirtaa jechuudha. Ergasiin booda YouTube chaanaalii namaaf subscribe kan godhuu dandeessu. YouTube chaanaalii banachuufis kan dandeessu achiin booda erga akkanatti hin seenteen booda maal goota iimeeluma amma banatte kanaan karaa salphaa ta'een gara YouTube chaanaaliitti ce'uun ni danda'ama. Garuu kiriit godhuudhaaf maal akka barbaachisu erga viidiyoo chaanaaliitti qabadhee isin dhiyaadha. Har'aaf immoo erga kanatti hin banneen boodatti iimeelii banannee bilbilaan erga verified gooneen boodatti akkanatti username fi passwordii nu gaafata. Passwordii irratti passwordiin jalqaba reef itti naqeetiin login next yaani ergaan next yeen boodatti haramin nageessa. Kallattumaan YouTube chaanaalii irra si geessa. Garuu kan create hin taane kun kana brandii YouTube chaanaalii banachuudhaaf akkanumatti viidiyoolee adda addaa namaa daawwachuu fi wachaawarii namaa fiduudhaaf akkasumas subscribe namaa godhuudhaaf kana jira. Kana login ergaan jeen boodatti maaltu naa dhufa ganaa create jechuudha. Create a YouTube channel jira. Garuu create hin goone. Saniifuu viidiyoo namaa tokko laaltee like comment yoo goote akka waan create sababa waan ta'eef creatiin akkasii san brand YouTube chaanaalii miti. Brand YouTube chaanaalii banachuudhaaf viidiyoo gabaabaa qabadheetiin isin dhufa. Garuu create hin taane amma viidiyoo namaa tokko yoo laalte comment goote brand YouTube chaanaalii akka nama banatee sii taaba. Iimeeluma kanaanii iimeelii kana abbaan barbaade qabaachuu ni danda'a. Egaa
Har'aaf viidiyoon keenya kanuma warri asxaa YouTube subscribe godhin asxaa YouTube jettaniitumas sarchii gootan tokkoffuma irratti isin dhufa subscribe like share viidiyoo keenya yeroo akka isin bira gahu all notification godhadhaa jecha. Har'aaf barnoonni YouTube keenya kanuma yeroo itti anutti biraandii YouTube chaanaalii akka itti banatan karaa salphaa ta'e tokkoon bara 2023 tti qabadhee dhufeen adda ammaaf nagaan tura.